sigale Amerikaadha ati nama muslimaatiif rakkatta nama muslimaatiif da ummata jimmaa kana kasi cafaqu jiran kan irraa dhalatte san mee milishaa san sagalee ta'e gabbee si dhiira mee milishuma akkasitti gartee asaamino al qalbil qudur jee sheekutii teenya salphisu haadha teenya irra mana diigu abbaa keenya irra mana diigu sigale mee sanii gabbee sagalee ta'e si dhiira dhuguma muslimaa hadoodda maaltu gaazaa fagoo san si geessee ma sibira jirti bar ollaahe yoo nama sagalee ta'uu baatte yoo muslimaaf sagalee taate yoo muslimaaf kan dhaabbattu taate sigale mee gaduma bayi ummatuma jimmaa kan gibiraan gidirsaa jiru gurbaan keeysan keenya jetteem warri jaawarii fi inni ka wal dura dhaabbattan lallabaa turtan baga gammaddan jetteetu isa bira dhaabbatteemi sigale mee gabbahiiti ummata naannoo oromiyaa kaan dhiisi jimmuma bakka keeysaa dhalatte mee kanaa sagalee ta'e Amerikaan silaa'uu gaasintuu itu bakka Amerikaa irratti muslimummaa agarsiifatta Amerikaa irra muslimummaa agarsiifatta Amerikaa jechuun is my country Amerikaan biyyitii sigale biyya gaafii keessa gaafachuu dandeenya biyya gaafa keessa teenyee gartee Gaazaa ajjeesuun Israa'el noo jennee sigale dura dhaabbannee mirga keenya falmachuu jirru mee ati jimma keessa teessu san keessa mirga kee falmadhu sigale ichitti ummata gibiraan gurbaan keessan gidirsaa jiru ummatuma jimmaa kan cafaqaa jiru kan manarra diigaa jiru viidiyoo manuti poosti goonu tan mee takka poosti godhi si dhiira mee takka poosti godhi dhugaa walitti ibnee wajjiyaana malee akkanumatti gartee diddiba goota keenya adeeroo nutis goota hay